النور ميديا، نور على نور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كوجمتوتا هردفتوتا النور ميديا. النور ميديا راكن سنيف درباجرو برنوتا فان عرباتي. أكما كان درج القمني سيرة بريفما كيستي كوبين فان عربا يرو كلمة كيسنتو بوچا غرغراتين بريفمتي. برنوتا راكن كيستي جيم كوباسات يرو براو حالا كانان برايا كلمة كيسيرو سينومو جلقا براتي كوبيت آنوتن هداما جدوتي يو رفي كوبي دراف دوبتلين هداما تمرتي يو رفي كوبي دراتين هداما فكين جيمي كلمة كيستي ورالي جمل يو جنة جيم جلقا براتي رفي كوبي تانوتي دميجرا فجر يو جنة جيم جدوتي رفي كوبي دراف دوبتلين هداميجرا حج يو جنة جيم تمرتي رفي كوبي دراتي هداميجرا حانس akkuma jiimii bocaan wal fakkaatanii kophaa isaatti yoo barraa'u bifa kanaan barraaya. Jalqaba kalimaatti yoo dhufu qubeetti aanutti ni hidhama. Jidduutti yoo dhufu qubee duraaf duubatti illee ni hidhama. Xumurratti yoo dhufu qubee duraatti ni hidhama. Fakkeenya haa kalimaa keessatti yoo kalaallu taate hamli yoo jenne haan jalqaba irratti dhufee qubeetti aanutti hidhamee jira. Fahal yoo jenne haan jidduutti dhufee qubee duraaf duubatti illee hidhamee jira. Saxiix yoo jenne haan xumurratti dhufee qubee duraatti hidhamee jira. Haanis akkuma jiimii fi haati boca wal fakkaatanii kophaa isaatti yoo barraa'u bifa kanaan barraaya. Jalqaba kalimaatti yoo dhufu qubeetti aanutti ni hidhama. Jidduutti yoo dhufu qubee duraaf duubatti illee ni hidhama. Xumurratti yoo dhufu qubee duraatti ni hidhama. Fakkeenya haa kalimaa keessatti yoo laalle khayl yoo jenne haan jalqabatti dhufee qubeetti aanutti hidhamee jira. Bakhiil yoo jenne haan jidduutti dhufee qubee duraaf duubatti illee hidhamee jira. Naskh yookiin nasakha yoo jenne haan xumurratti dhufee qubee duraatti hidhamee jira. Daal kophaa isaatti yoo barraa'u bifa kanaan barraaya. Jalqaba irratti yoo dhufu ammoo kophaa isaa barraaya. Qubee itti aanutti hin hidhamu. Jidduutti yoo dhufu qubee duraatti ni hidhama. Ka boodaatti hin hidhamu. Xumura irratti yoo dhufu qubee duraatti ni hidhama. Fakkeenya daalii kalimaa keessatti yoo laalle dal yoo jenne daan jalqabatti dhufee kophaa isaa barraaya. Shadiid yoo jenne daal jidduutti dhufee qubee duraatti hidhamee jira. Ka boodaatti hin hidhamu. Balad yoo jenne daal xumura irratti dhufee qubee duraatti hidhamee jira. Barnoonni keenya kanarraa hanganuma kan itti aanuun hanga walitti deebinutti fi amaanillah. Barnoonni kun yeroo hundaa akka isin bira gahu gochuudhaaf miidiyaa Annuur follow up gochuudhaan akkuma san yuutuubii subscribe gochuudhaan yeroo hundaa irraa fayyadamuu akka dandeettan isin yaadachiisa. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. لك الحمد ربي يا موتي والآن نغني جديدي قطوع هندانو تكافي قدادان خطاها كرانو